Maqaan keessan eenyu? Maqaan koo Malkaanaa Iddoon jedhama. Eessaa dhuftanii? Biyyi kana jiraadhe qalamni koo eebantuudha. Amma addaan keessatti nan jira akkuma keessa. Waaqayyo iddoo kanatti maal isiniif godhe? Waaqayyoof galannaa ta'u. Mucaa koo na garaa dhukkubsatee ji'a naannoo ji'a lammaffaadha. Mucaa koo sanatti dhukkubni deddeebi'eera. Takka qoricha nyaachisanii takka nama fincaanii gallaa kooftitti ta'ee ciniine. Gaafa qorichaas waaqayyumaan kadhachiifnee waaqayyoon maddisiisee keessaa baasa. Ammas miidhana utumanni jiru ittaansanii ammas waan hin taane mana nyaataatti laatanii. Inni kursatee garaa bukkuse. Bakka mucaan kee du'uuf jedhan hunduu waaqayyoon na wajjin jiru isa hundumaa ol jirudha hunduu jedhee paasterii bira gaafa roobi sana halkanan dhufee galgala gaafa dhufu dhufeen isatti naqee foto isaa fidee irratti mucaan kee tokko qasiin qabu fayyaadha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Waaqayyo waan jiraata alasiin kadhachiisee innachi buddeena nyaate. Innaan gara bilbilaan bakka ani ta'e fayyee buddeen kun nyaataa jira. Ameen. Waaqayyoon galateeffannaati. Maqaan koo Burqeen Boonjii. Iddoo kanatti sii kadhatamee waaqayyo maal siif godhe? Asitti gaafa dhaqamu waaqayyo waan guddaa isaanaaf godhe. Maskaramii darbe keessa baay'ee manni biyya jeeqamaa ture. Osoo lolichi mana biyyaatti hin ta'in dura immoo paasterii dhumafaatu sitti kadhachiifachuu yaadumanii oggus nagaadhuma. Garuu lola wayii mana keetiif qabda. Lola kana keessa yoo dabarte siifis mana keetiifis waa daaraaf ta'anaan jedhu. Kazaa biduun akkanadha. Maaf akkanaa jedha paasteriin silaanoo nagaan qabaleen baay'ee fudhanne ergichallee biyyaa sanneechaa. Manni kee yeroo sana nagaa waan tureef. Achumaan qidaamee akkas naan jedhe gaafa sanbataa galgala isa walii wal lollanni. Baay'ee baqa ji'a sadiif baay'ee wal jeenne dargagtuu nuyeerra jecha. Kana keessatti mucaan kiyyallee dhukkubsate hospitaala guyyaa sadii ciibsanii dindabara jecha gaafa achi dhufu du'aasaan baadhee mana kana dhufe. An jireenya kiyyayyuu miti mucaa kanaaf an dhufe guyyaasaan waa'ee mana kiyyaa bakka abdiin dhiiseera. Mucaa kana qabadhee gaafa dhufu sumboo bakka yeroo dhufuyyuu sagantaan barfateera taaksii dhabeeni yeroo nas ga'u tasfaayee kadhachaadha. Daqiiqaa namteenye seenee mana kana. Daqiiqaa namteenye namni daa'imni harkatti dhukkubee turuufi jireenya keetiif abdii kutattee ka dhufte darbee suuraan jedhe yeroo mucaa kana qabadhe iddoo kanatti ol ga'u mucaan biyya guyyaa sadii hospitaala ciisee minaanoo nyaatee dhirsi kaa'uu fi garaa bukuufaa alkaan bu'aa bulaa akkatti qabadhee ta'an kansaa yeroo fudhadhee as ga'uuti keessattuu manni kee jeeqamaadha jihaasitti jeeqamaadha nan jedhe dhugaaran jedhee mana keetti nagaan deebi'eera mucaan kees fayyeera nan jedhe gaafas sanbata lakkana naan jedhe isa waliin qida amusii walitti deebine fuulduratti jechaadha. Ergasiiti nagaa addaatu mana kiyyaaf ta'e mucaan kiyya sirba guyyaa sunii dhukkubsatee hin beeku nagaatu mana keenyaaf ta'e mucaan koos fayyaa ta'e kaseexanni qabata kiyya godhatte mucaa kiyya fudhachuuf kaate arra nagaa waaqayyo mana kiyyaaf naa deebisee sabni waaqayyo galata naaf galche. Waaqayyoon galateeffannaa. Maqaan koo Dirribeetu Lasaawuu jedhama. Eessaa dhuftee? Asuma naannoo kana jiraadha. Iddoo kanatti sii kadhatamee maaltu sii ta'e? Ani abbaa kootu baay'ee dhukkubsate ture. Kiiloomeetira 36 ol irraa kan ta'u lafa dha'e. Yommuu lafa dha'u deebi'ee dhagaan mataa isaarratti lafa dha'e. Maalirraa lafa dha'anii? Hallayyaa. Achirraa gaafa lafa dha'u lafeen mataa isaa caccabe. Gaafa caccabu Phaawulos hospitaalii hin dandeenye jedhamee Intina abeetu hospitaalitti dabarsanii gaafa dabarsanii achi torbee lamaaf utoo hin beekin utoo nyaata tokko nyaatiin achi ciisaa ture. Achi haati koo dhuftee footoo isaa fuudhee raajima sana dura geessu kadhatuufi achi gaafa fidee dhufu asitti footoo isaa gaafa itti laadhu in fayyaa galataaf qophaa'ee jedhe. Achi booda ishee dheengalee gaafa manatti itti himu bakka raajii masarata akkas jedhee kadhateera taanaan in fayyaa itti hayyoon koo. Achi booda ishee gaafa gallu amma kun fayyee nagaasaa. Gaafa itti kadhachiifte maal siin jedhan paastoriin?
Infayyaa galataaf qophaa'ee nan jedhan. Gaafa sana. Eeyyoo. Ishee. Ergasii infayyee kun dhaabatee deemee amma iyyuu gidduu jira. Ameen eessa jiru? As jiru? Ni lafaa ka'a. Ni waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon galateeffannu. Maqaan keessan eenyu? Eessaa dhuftan? As gara gurbaadhaa bitti ilaalu loonni kiyya gara daabargaati. Akkamitti kuftan gaafa kuftan? Kaabaa jedhaan. Bakka irraa ijoollee kana isumaan jiraachisaa ijoollee gara ijoollee torbaa kaan kifilee sagal kaan kifilee ja'an barsiisaa. Iddeen irraa isumaa dhaqee eeggaan jiru sabbaan kaabichaa fi maxxinaa dhaabbata. Biyyee waa'ee kana xinnoo ishee biraa tumaatti biyyee tumachaa kan jiru. Akka bombolatti wayii godhee fidee raawwateetuma akka feestaalaatti namareetuma bombolatti sangate kan namus. Kana buusu waa beekaa abbaan kan nagoota irratti galu sigilee biyya kana harkatuma godhe. Ija doona badee. Amma mataan biyya kun imiluusaa walitti haala kan nama kuchuun sun gadee sun. Walitti qabee amma lafee kun akkaatti qabee asii na uraanii tokko ishiinidha. Booma asii kan waayee waraabanii. Bakka imiluusaa jiraachuu hin dandeenye. Dia akan terbang lagi. Terbang lagi saya gak achi. Kata mereka ini jalan ini bahasan. Sini peneliti dia. Makina betul. Saat ini dari asyawat dari sini tu betul tak. Dia tu semua dua kata sangka boleh itu mana. Aina lah makina kita kasih. Muncul dia rakyat kita berada di sana. Isi kalau tu akan dia. Masalah kita tu berapa saat ini saya kira. Shagala ni orang ikat kena susukani, sini tu kami, asal bersih. Amma kagak ada ini nak sudah. Amma gari ni, mandi wajib amera wajib kata syaitan itu, aci gari nak busa. Orang busa ni jualan wajib betul tak? Jualan ada kan? Jualan, nana hawa jualan. Aci nak buat ni mana syaitan kerja ni, bisan binaan itu di mana? Sila ni tu, amal kerja mana berjualan binaan ada balik, jadi kita terjadi. Kerana gitu kan, cuma tak susah kita hanya itu. Saya kira ke silap beli juga aku bayar deh, mana itu mana lah, mungkin ada. Cuma bayar sih, cuma lah kata dia, suka mau mati, mungkin kan masalah pun apa itu dia, kalau tak bisa kalau tak siapa. Ni Waaqayyoon galateeffanna fi ni mataa keessan irraa fuudhaa. Kerana dia tu pintu lama, orang tu pintu orang hari orang ada. Askar होता है बोला तो कहीं askar होता dia वो teknologi kabar jadi sambil jalan dia je akan mana orang kata bisa ngeter mata dia akan ada nak karena teragama ini kita makan kita ada musik asin bakaran bani ubah sih kalau kita orang bani lalu mana berdeh deh na lupa itu biar kita berdeh umat orang mana bani anak sahaja ini koper mana biar koper saya berdeh tu tahu biar baru Waaqayyoon itu galateeffanna waan hundumaa gochuutiin danda'u Waaqayyoodha. Firoottan koo namni waan xiqqoo zayyuu gufatee du'a waan amma nagaduu irraa kufanii mataan isaanii kun argitaniif akkas ta'e Waaqayyo garuu du'a oolche. Ameen. Mee Waaqa isa du'a oolche kana gargaaraati galateeffannaafi. Maqaan koo Burtukaanaa Isaa jedhama. Eessa dhuftee? Kan dhufan godha kan nuti rabbasudha. Iddoo kanatti ishii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe? Asitti naaf kadhatamee wanta guddaa naaf ta'e galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Torbeedhaa maatiin kiyyaa abbaa kiyyaa fi haati kiyyaa wal diganii addaan baanii jiru turan. Torbanarraa. Turanii dorgosaa wal diganii. Innaa torbeedhaa dhufeetannaa boora ture. Yeroo hiriyaa koo faana deemu waa'ee isaanitti keessatti dhaga'ama ture nan gadda baay'ee. Innaa bilbilaniitu halkanii gaafa jimaata galgalaa namni sadi bilbilanii ijoolleen obboloonni kee qoonqoodhaan dhumanii obboloonni koommoo baay'ee xixiqqoodha turan. Namni nyaata qopheessu. Eessa jiraatu? Amboo jiru. Amboo jiru. Namni nyaata qopheessuuf hin jiru maaf hin dhuftu obboloota keetti naan jedhan. Ishi nan dhufa jedhetanii gaafa qidaamee yaa Waaqayyo har'a mana kee nan dhufa natti dubbadhu waa'ee maatii koositu diiges yoo ta'e walitti deebi'u nan amana garuu har'a mana kee nan dhufa natti dubbadhu jedhanii gara kana nan dhufan ture. Innaa asii gaadhaan dhufuu nan bu'a zayitii dibanii wanta maaltu akkasii ta'uu barbaadda naan jedhan. Paasterii faachaadha. Maatiin koo addaan baanii jiru
akka isaan walitti deebi'anii nan barbaadan jedhan achi naa kadhatanii hin deemu galataa dhuftanaan jedhan gaafa qidaamee sana dhuguma naaf taadheen gammadaan galee gaafa qidaamee sana ooleen hin bilbiluufis naafaa bilbilanii naa bilbilu nan amana dheetanii nan iseen ture gaafa sanbataa galgalaa obboleessi kiyyaa tokko jira bilbileetu isaan walitti deebi'anii naan jedhe galanni guddaan Waaqayyoon galateeffannaa fi ameen. Maqaan keenya Maqaan koo Biraaleen jedhama. eessaa dhuftee? Bakki dhaloota koo garuu godhaa kan hin jiraadhu asumatti. Iddoo kanatti sii kadhatamee Waaqayyo maal siif godhe? Waaqayyo wanta gurguddaa naa godhe amma baay'ee dhibamuun ture asitti bakka baddaan natti hin fayye. Yeroo darbe baay'ee gurri koos nan dhaga'u mataan koos kana na qabe baay'ee na dhukkuba. Bakka waa tokkos hin dhaga'u sammuu na qabee sammuun koos bakka sirna sammuun koos hin hojjetu ture. Achiin paastarii dhufee san asirratti naa kadhatanii kana turre isaanii yaksaan naa kadhatan akkuma sanaan bakka yeroo sana nan fayye. Inni lammaffaan immoo waggaa 8 guutuu jechuudha. Qaama koo kana na dhukkuba ture akkasitti. Bakka nama madaa baay'ee nama madaa akkalaatii koo kun muluun bakka mul'atu madaa bichaa. Obbo meeqaaf sirreessite? Waggaa 8 jechuudha. Rafees immoo rafee buluu danda'u fanooqaa dhiiga bichaa narra yaa'a. Tokkee koo harka koo bakka akkuma kan buluurra jechuudha. Mana yaalaa deemnee? Mana yaalaa deemee rammoo qorichisaa dhabame waan tokko jechuudha. Achiin obboleessi kee Tasfaayeen asirratti dhufee naa kadhatee saawwan irratti hojjetamee tusii kennamee biyyirtiidha jedheeti irratti naa kadhate achumaan edda gaafsanaati fayyaa kootiin Sinoosisus dhukkubeen beeku. fayyaa koo qabaasaa isaa jira malee jechuudha. Mee Waaqayyoon galateeffannaa fi Inni sadaffaan immoo gisee baay'ee bakka nan sodaadha boqotu na sodaachisa lafarratti jechuudha. Garuu boqo na dhukkuba na sodaachisa. Isaan kun haa kadhatee boqa si sodaachisa kokkeetti si mormaa qaama keenya sirna nagaa qabdu qaama kee kana keessa si waraana dhuguma akkasaa jedhan na waraana sirna fayyaan bulus fayyaan qabu qaama kanarra waan ta'e narra yaata nama uleedhaan reedi sammuu fakkaatee jechuudha. Isaan turratti naa galatee dagaa sanaati fayyaa godhu kanaaf waaqayyoon naa galateeffadhaan. Waaqayyoon galateeffannaa fi Maqaan koo Shaafitti Jaazaan jedhama. Akkasuma Buraayyuu irraayi. iddoo kanatti sii kadhatamee maaltu sii ta'e? Hojiitti waan baay'ee naa ta'e namni naa godhe baay'ee dhasa keessaa muraasa nama lamaa kana sitti kadhachiise Waaqayyoon ishiin tokkoon kadhachiise akkasumas biyya alaa deemte ishiin tokkummaarra hin dhufne ishee zirtu harka ishee kana gin jedheet mabarruu ishee lamaan keessa hin hooksisan na hooksise akkuma gumaa xaafititti yaa'a. Inni yaa'u sun immoo nama gubaa bishaan isaatti naannoo ziyaara fidee dhufe Tasfaayeen asitti kadhatee fi nuti xonqolaati harki ishee naafatu dhufteetti dhugaa baatan naannoo jedhanii kadhatee fi guyyaa gaafsanaati kaasee harki ishee hin fayyee fi ittiin deemne lammataa immoo biyya alaa beeruutti deemtu shittoo dhalti biyya keessatti galti. Na dhukkubaa jettee godhanii abbaa manaa isheetti daawwatte isatti daawwaluu sodaatteet. Na dhukkubnaanii haati nama isheen bira jiru mana yaalaa na geessitee qoricha naa kennanii qoricha kana yoo dhiqeessitee fixxee si'iisuu baattu opereeshinii taatanaan jedhanii naa kadhachiisi jette. Nama isheen akkana jettu maqaa Yesuus Kiristoos opereeshinii taatuun fayyitiin jedheeni nama qidaamee isaa dhufee jumaadhaa kadhachiiseefi. Na dhukkubaan garaa na cinattee asii dhufe Tasfaayeen mataa ishiitu waraana ija lamaa keessan gadi waraana waan qabattee dhiistuu hin beektu elektiriikii qabadhuudhaan fiigii bayii godhaa gaafattu hin fayyiti akka isheen waggaa tokko keessatti maraattee baatuu fi maraatummaa nafeera jedhinaan jedhe maraatummaa nafeeran jedheenni milikkita kana gaafadhu ittiin kadhadhu jedheeninaan jedhe achumaan abbaa manaa ishiitti galee akkasuma jedheen akkuma Tasfaayeen jedhe sana akkasuma godha jettee hanga dagaa hojja lamaan daawwaltee wixxeetii koos fudhadheera himmati naa kadhachiistus waaqayyo diideetii keessaa godheera fayyaadhaan jedhanii jettee daawwaltee kan galateeffadha. Waaqayyoon galateeffannaa fi